Viidiyoo kana keessatti odeeffannoo guutuu waa'ee Yuunivarsiitii Jimmaa, iddoo inni itti argamu, haala qilleensa isaa, koorsiiwwan Yuunivarsiitii kana keessatti kennaman hunda, odeeffannoo waa'ee kaampaasiiwwan isaa, waa'ee nyaataa fi kaaffeen ala jiru, haala laayibrarii isaa, haala nageenya magaalattii fi naannawa sanii, dabalataanis waa'ee bishaan, waayifayii fi odeeffannoowwan beekuu qabdan hedduu kan isinitti himu ta'a. Na wajjin tura. Yuunivarsiitiin Jimmaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 353 fagaattee kan argamtu, godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti kan argamudha. Yuunivarsiitiin Jimmaa yuunivarsiitiiwwan akka biyya keenyaatti jiran keessaa qulqullina barnootaatiin sadarkaa lammaffaa irratti kan argamudha. Irra caalaatti immoo yuunivarsiitiin kun diipaartimentii meedisinii fi agriikaalchariidhaan beekamaadha. Hawaasni naannoo saniis uummata jaalalaati, uummata akka maatiitti ofitti qabee kan nama wajjin jiraatudha. Haalli qilleensa magaalichaa immoo barattoota naannoo magaalaa Adaamaa fi magaalaawwan isii fakkaatan irraa dhufaniif xiqqoo qorruu danda'a malee barattoota naannoo qilleensa qabbanaa irraa dhuftaniif qilleensa baay'ee mijataa fi ho'aa ta'edha. Walumaa galatti qilleensi magaalichaa qilleensa baay'ee bareedaa fi namatti toludha. Yuunivarsiitiin Jimmaa kaampaasiiwwan 5 kan of keessaa qabudha. Kaampaasiiwwan 5 kana keessa immoo kolleejiiwwan 8 qaba. Kolleejii fi instituutiiwwan achi keessatti argaman College of Agriculture and Veterinary Medicine, College of Business and Economics, College of Education and Behavioral Science, Institute of Health, College of Law and Governance, College of Natural Science, College of Social Science and Humanity, Jimmaa Institute of Technology dha. Egaa kolleejiiwwan 8 kana kan of keessaa qabudha. Jimmaan kaampaasiiwwan 5 qaba. Kaampaasiiwwan 4 magaalaa Jimmaa keessatti argamanii, 5ffaan immoo magaalaa Aggaaroo keessatti achi bahee kan argamudha. Waa'ee Aggaaroo gama boodaarra kan isinitti himu ta'a jechuudha. Inni jalqabaa main kaampaasiidha. Kaampaasii kana keessatti kan kennamu meedisiniidha. Barattoonni sooshaal saayinsii fi appilaayd saayinsii illee haga tokko ni jirani. Hospitaalli guddichi Yuunivarsiitii Jimmaas kaampaasii kana keessatti argama. Kun immoo barattoota meedisiniidhaaf carraa guddaadha. Barattoonni turtii isaanii keessatti ekspeeriyensii hedduu fudhatanii achi keessa akka bahan kan isaan gargaarudha. Environmentiin isaas baay'ee kan namaaf mijatudha. Haalli gibbiin itti ijaarames jechuudha. Achi keessa turuudhaaf baay'ee kan namaaf mijatudha. Diipaartimentii meedisiniitiin digirii jalqabaan sagantaawwan barnoota armaan gaditti tarreeffaman kunniin kan achi keessatti argamanidha jechuudha. Kaampaasiin lamaffaan Beekoo kaampaasiidha. College of Business and Economicsiti. Kaampaasiin kun main kaampaasii irraa fageenya baay'ee dhihoo ta'etti kan argamudha. Jidduu main kaampaasii fi Beekootti riqicha guddaa tokkotu jira. Barattoonni kaampaasii lamaanii gama saniin walitti dhufuu kan isaan dandeessisudha. Kaampaasii kana keessatti fiildiiwwan sooshaal saayinsii kan keessatti kennamudha. Achi keessattis digirii jalqabaatiin diipaartimentiiwwan amma asirratti isiniif tarreessee jiru kun hundi isaanii achi keessatti kan argamanidha jechuudha. Gosoota diipaartimentii achi keessatti kennamu kanneen hunda akka isiniif salphatutti bifa PDF'tiin qopheessee waan jiruuf PDF isaan akkamitti akka argattan gama boodaarra kan isinitti himu ta'a. Kaampaasiin sadaffaan Teeknoo kaampaasiidha. Kaampaasiin kun kan barattoota injinaaringii fi kompiitar saayinsii yoo ta'u, main kaampaasii irraa taaksiidhaan imala daqiiqaa 15 haga 30 fagaatee kan argamudha. Kaampaasii kana keessatti laayibrarii fi kaaffee dhaquun hanga daqiiqaa 10 miilaan kan nama deemsisudha. Keessattuu yeroo laaqanaa baay'ee kan nama dadhabsiisudha. Achirraa waan hafeen kilaasiiwwan isaa haaraa waan ta'aniif kaampaasiin kun qulqullinaan fi haala jireenyaaf baay'ee fooyya'aa kan ta'edha jechuudha. Kaampaasiiwwan Jimmaan qabu keessaa kaampaasii jireenyaaf baay'ee fooyya'aa ta'e Teeknoo kaampaasiidha. Kaampaasiin afuraffaan Agrii kaampaasiidha. Iddoon argama isaas main kaampaasii fi Teeknoo kaampaasii jidduutti kan argamudha. Main kaampaasii irraa miilaan naannoo daqiiqaa 15 qofa nama deemsisa. Kaampaasiin kun kan agriikaalcharii fi veeterinariiti. Akkasumas agiroo ikoonomiksii fi diipaartimentiiwwan biroos achi keessatti ni argamu jechuudha. Barattoota fireeshimaanii naachuraal saayinsii Agrii kaampaasii fi Teeknoo kaampaasiitti ramadamu waggaa jalqabaa isaanii jechuudha. As keessattis sadarkaa digirii jalqabaatiin koorsiiwwan kennaman koorsiiwwan asirratti tarraanii jiran kana jechuudha.
Kaampaasiin inni shanaffaa fi inni haaraan dhihootti hojii jalqaba jedhamee eegamu Aggaaroo kaampaasiidha. Garuu bara dabre barattoota fireshmaanii naachuraalii haga tokko simateeti jira. Kaampaasiin kunis magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetira 35 haga 40 fageenya ta'uu irratti argama. Koorsiiwwan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kennaman hunda iddoo tokkotti bifa PDF'tiin qopheessee isiniif waan jiruuf liinkii komantii jalqabaa irra jiru si'a tokko yoo tuqxan gama kana isin fida. PDF kana buufachuudhaan dipaartimentii isin barachuu feetan as keessa jiraachuu isaa ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Haalli nageenya magaalattii immoo wanta nama sodaachisu hin qabu. Keessattuu waggoota dabran keessa rakkoon tokkoyyuu osoo hin uumamin ture jechuudha. Haalli nageenyaas baay'ee bareeda. Laayibireerii yuunivarsiitichaas yuunivarsiitii baay'ee bareeda ta'edha. Haga halkan sa'aatii 9:00ttis ni dalaga. Inni baay'ee murteessaa ta'e immoo nyaata kaafeeti. Nyaanni kaafee yuunivarsiitii Jimmaa kanneen birootii wal bira qabne yoo ilaalle bareeda kan ta'edha. Kanas barattoonni hedduun ragaa kan bahaniifidha jechuudha. Torban keessatti 04 guyyaa 4 kennama. Barattoonni nan kaafee ta'anis barattoota baay'ee muraasa kaafeedhaan ala kan fayyadaman jechuudha. Kaafeedhaan ala nyaatni baay'ee qarshii rakkasaanis ni jira. Kana malees naannoo yuunivarsiitichaatti muduraawwan garaagaraa kanneen akka muuzii, burtukaanaa fi avokaadoo sirriitti argama. Manoonni juusis hedduutu jira. Bishaan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hin dhabamu. Osoo dhabame iyyuu guyyaa tokko bira kan dabru miti. Ifaan immoo noormaalidha akkuma yuunivarsiitiiwwan birooti. Haaluma magaalichaatiin ta'a jechuudha. Waayifaayiin immoo haga tokko bareedaadha. Garuu ammas fooyya'aati jira. Manni fincaanii isaa akkuma yuunivarsiitiiwwan biroo wanta nama rakkisu qabaatus kaampaasiiwwan hedduu caalaa fooyya'aadha. Walumaa galatti yuunivarsiitiin Jimmaa yuunivarsiitiiwwan biyya keenya keessa jiran keessaa isa duree irratti argama. Kana ta'uu wajjin barumsi isaa xiqqoo ni ulfaata. Kanaan ala wanta nama rakkisu hedduu hin qabu. Barattoota waggaa jalqabaatiif Gadaa Iskoor Freshman koorsii haala bareedaan qopheessee isin eegaa waan jiruuf Telegiraam chaanaalii Gadaa Iskoor jooyin gochuudhaan argachuu ni dandeessu. Viidiyoo kanas kan isiniif qopheesse Gadaa Iskooridha. Viidiyoo itti aanu keessatti waa'ee yuunivarsiitii kamii akka isiniif hojjennu barbaaddu comment section irratti nuuf barreessaa. Dabalataanis odeeffannoo kaampaasii fi dipaartimentiidhaan wal qabatanii fi odeeffannoowwan barnoota wal qabatan kanneen biroo yoo argachuu barbaaddan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Galatooma.